قاف أنا مو قافين سنقافتي شارماركي وجين هريا داينانت هريا فكينيا في سايبو ما يشو والله إيغاني فين بياربا سودربيا راقالي أمتا سديان سندورا يمن ما في سودربيتي وان وجدو توري أكانغالي نمو لغا دردوات جلقابو دفي أسيتي أداما قبالي سنبودا دردوان دفي أسيتي فيديو برانكي جافي في أنا في نموتا مراسا وجين ددليني أجبودا نينفوري أكو منفوري نموان الحمد لله رب العالمين أما اللي يعني يوني فين بريقة نيسي نقر سيستاتي أسمو مقالات دردوات أنا غيسا خباق ينجردان جرينيا منو مخيجي اللي تانان خباق ينجردان سايبوما يودك آتي أمتها في ويتي قالوا مو أنيو جيكا سايبتي أنيو جيكا سايبتي نبينا ولكن دوني في شرمار كيسته درخوني ورا ندور اللي أرتي رومو خيستي الكي جابسي ورا ندور دلقو تريسي قالي ورا ليكت والبي غيسان أني كان متكات دوني وجه اللي والبيخو قالوا شرماركي وجه ولين بيخا ولا ركنيتي نجرا وجينيس يعني لكن أمو سايب ما أكستي خيسة والبين سن إنك أبو يساني وجهنا أمو إني وني ريفون تنا دوب بدي وبليس خينيا نيبو يمالي وني ريفون تنا إني خاسي تراني جرا أني تبي رفقكم دبين ريفو إني خاسي أنا في دبال يوخان أمو أنا في إسن مي يوتيوب فيدمو خيا تيك توك فيدمو خيا دنيا سني شير بدا يو ورفولو رغبة ترسمانو تروت تمرد اوكي يوتيوب أباچو خيا في تيك توك دلقو خيا مالي وني أنا في سين غرغر غدو نجرا هنجرو سالين لي تانان تيك توك جچون نمني هندينو منمنتي تاي فيدمو جراران تنا ilmi namaa tokko waan tokko balleessuu hin danda'u waan tokko shawwaduu hin danda'u waan tokko haaduu hin dandeessu waan tokko illee sabuu hin dandeessu si jalaa baay'ee jechuu sobni sigalee saniifu waa'een obboleettii teenya si'a kan nuuf gaafatus kan nuuf baasus sharmaarkeedha miti ni beektanii sharmaarkeen waan takkallee baasuus hin danda'u waan takkallee gaafachuus hin danda'u وان تكلي يقولوا سندن دويني يجوا بليتي تينيا خم باسو دندو موتهم ما بيجانا بوتشاجرو نمني تكو موجزي وانا دبت وان تكو هاسو ولدتي سنر كلاكو فريو خان موان انجر في دي دبتشو فريتي ميتين والله وبالله سلاين ميديا خنا قباچو بعدين جانجزي تك والله وبالله وان دغا خاتي دبت هند علمنا ما سوى سير كادي بيسا سي الربسا سيدي كيسا كفدي سنجا غرو خنا هند نمني اوبساتو مديما اوبساتو مجرات المنما خنافو اني اكنا متكاتي علما مغالا قبوتين دلدي اچمان جراداسي امو ايغان فورين اندردوتي غلي اسجراچو يغلي هنگسيتي امو وني هندي خلينا كسي كيسا ادام بري تكتكتي سني ابسن جرو guyyaa takkitti san qofaan dhaqeen guyyaa tokkichaa san qofa guyyaa tokkichaa san waan hin dhaqee gara isaaniitiis hin meessu gara micootiis hin meessu anis qabrii khobaa khiyaan ciisaa haqa rabbiin na agarsiisee fi na dhageessiseen isinitti himi sigalee bar mee ani dhiiga ilma oromoo yookaan dhiiga intala oromoo takka dhoysee maali waniin an harka addunyaa tanarratti jiruun bishaan kana alaa ni jira bishaa waa baranaaf anaaf akka kiyyatti an Michuun tunga garaan qabdu je Soomaaleen akka hin ajjeesin ragaa qabnaa je markeen sirrii jiramoo nuutu baalageedha kana qofa isaatu baalageedha isa nadagay hangaatu teenya isaa baalageedha michuun garaa qabdi michiyoon dhugaa dhahamteesi duuteesi dhiinisiitis ijoolleen obboleeyyanilleen isinilleen nutilleen sagalee taanee fi gaafanne dubbiin isiidha gurra khiyyaan khaniin guyyaa san dhagee hanga baatii takkaatti qabatan kana qofaan isinii mujjira maleen ijoollee teenyaas xiqqeessuus hin danda'u arraas boruus itti gaafatamuu qabaa isinii mootummaan godhu jiruu miti mootummaan waan godhu godhaa jira ummanni oromootti sagalee haa ta'u jiru sagalee taa'aa jira
Waanni mucaan kun ol bahee garuu as uummata irratti micoon tun garaan qabdu. Micoon dhimma daangaatii fi dhimma nasiyaa kana dubbachuun kadiira rabsuudha. Maarree je'ee dubbate kun naayilii fi duniyaa orbichi dabbat. Je'e kun sirriidha muuziqii ati hin balaaleffattu. Namni tokko agartee Sharmaarkeen akka nama dhuunfaa tokkotti waan kana itti gaafatama guutuu fudhachuu qaba inni. Isin galee akka nama takkaatti itti gaafatama. Jara keenya meekin isiniin jeeti addabbaan keenya mee mudura dhufe waan takka na ajaa'ibsee jiran Oromoo tanarra. Dabbal mee mudura dhufe waan takka tana ajaa'ibsee jira ta isinirraa na ajaa'ibsiisu jiru. Sharmaarkeen hojii isaa hojjetu jira. Sharmaarkeen hojii isaa hojjechu jira. Sila akka inni si mormu feetaa sila garaa si qabdi garaa qabdi akka si juu feetaa yookaan sila ni sinjaa bar inni jirti biyyaa deemtee sinjaa. Because inni nama qaama ajjeesisanii falmachuusaa Somaalee gadhaabuunsaa Somaalee jabeessuusaa hojii isaati fira isaatiif dalaga. Garuu nama ajaa'ibsiisu hedduu wani nama ajaa'ibsiisu namni namaa wajji dhalatee nama keessa dhalatee waliin guddatee qorii waliin nyaattee hirraanfatee ammallee chaansii nanarra arkadhe kana boruu ni arkata sabni kun saba guddaa kana saba namaaf obsu namaaf liqimsu namaaf irra dabruu hirraanfachuu isaati malee Sharmaarkee irraa waan bareedduu eeguun keessanuu isinuu doofummaadha jechuudha. Maaliif tokkoffaa maallaqaaf jiruu isaatiif lama dammoo darajaa harkachuu fi maqaa qabuun sadaffaa immoo gosa isaati lammii isaati hayyi waan isarraa eegamu hojjeta. Ati sanis irraa eegama jechuudha. Saba keetiif mormu, saba keetiif dubbachuu, saba keetiif dhaabbachuu akkuma inni saba isaatiif dhaabbatu jirutti. Saba keessa dhiibee si balleessee murna si godhatee murna si tolfatee namaa wajjin haasawee si balleessuu akka inni itti jirutti atis itti jiraachuu danda'u qabda jechuudha. Saniifuu hanga inni isin tuffate kana ganda keessan keessatti isin tuffatee nama hunda tuffatee bas akka fedhe nama kaan arrabsee ol bahee intala Oromoo ta obboleettii isaa duuti ta obboleettii isaatiif dubbattu isis ajjeesanii garaan qabdu isiinuun barin duuree isin jechuutti qomaafe ifa fajjeeftee isin jechuutti qomaafe silaalat duubaatte. So inni hojii isaa hojjechuu jira yoo isarraa kheyrii eeggattan yoo isarraa yookaan hojii isaadhii si teenyuun hojjedhu jettaniin isinii beeksanii achi immoo namni isa jala deemee harkatumu tokko namni isaaf deebisuu dhabee sodaatee usee taa'u jiru lama namni maal nagalche jedhee taa'u jiru cuftinuu dayyuusa jedhanii ummata islaamaati. Dayyuusni jannata rabbii shurufkaa isaa akkan agarre beek. Dayyuusni shurufkaa isaatillee akkan arkanne beek. Akkan agarre beek. Dayyuusa jechuun nama gaafa jaartii sarara harka kaattes numa koflu. Nama obboleettii gaafa jeestes numa koflu. Nama waa hunda gaafa goote sumaaf koflu. Nusu koflee bulaan kuni dayyuusa jedhaniin. Dayyuusni jannata rabbiin arkatu jiruu isatti ittiin toltu inni yeroo hunda kanuma dhufu faarsee bulachuu. Kanuma dhufuu fi kofla barbaadee koflaa. Taniifu dayyuusa rabbii isin hin godhini isarraa maal eeggattan inni maal isinii ol qaba nam tokko. Humnaan firraa dhorkuu dandeessan. Harkaan firraa dhorkuu dandeessan. Seeraan firraa dhorkuu dandeessan. Lafa teessan keessatti. Lammii teessan keessa jirtan. Lafa teessan jirtan. Lafa inni qutsee inni lafa inni dhufeetti dhalatee isinii wajjin Oromummaa himate. Chaansi takka harkate tam ta diraamaa Oromootii fi diraamaa afaan Oromootii fi akkaataa Oromoo dalagee chaansii meediyaa harkate dhageettisanii fayyadamu jira qofa. Sirra jabaa miti. Ni du'a yoo dhaan ni laalata yoo boksiitti qicceemma dhiigaarraa yaa. So wanni guddaa gootanii haasawinaa inni waan isaa haasa'u jira dantaa dalagaa sarra jira. Waa'ee dalagaa isaatti dhiisa isin hoo maal isinirraa eeggataa walii dhaama uummanni keenya maaliif walii rifatuudhaan maaltu akkanatti onnee keessatti ajjeesa. Burqa asmaratti wanta kanaan dabbaala kutaa wanta keejee gabbu dalagaarraan jira. Hedduu garaa na nyaatiitu ol ba'e. Waan arginu beektaa. Kutaa akka dhiifamu naa godhaayi. Yaa fi carraa nu kan jala kana turreessi. Asuma jirtan eega obsi FSN dubbataa obsi yeroo takka. Laali dabbaal waan tokko jira galatooma wanni kun hawaasa Harargee kana wanni cabsu jira dhabamsiisu jira keessattuu dirra dhawaa keessa yuutubaroota dirra dhawaa keessa jiru fi feemasoota dirra dhawaa keessa jiru. Oromoos ta'e Somaalees ta'e Diqaalaas ta'e waan feetes ta'e nun galchu.
Famous indirree dhawaa keessa jiru, YouTuberii indirree dhawaa keessa jiru guutuun keessan faarsee bulaa tokko. Lammaffaa warri hawaasni sun akka achi keessa miidhamu irratti hojjechaa jiru isaan kana. Akkamitti yoonaan jette takkaa guyyaa takka gabbaanee rakkoo hawaasa dirree dhawaa kana nam takka gabbayee dubbatanii hin beekan jechuudha. Ansi shaamarkee tanaa shaamarkee miti amma siigalee miti. Famousiin dirree dhawaa keessaa hadhugaa saniin dhiiga Oromummaa silaa qabu yoo jiraate. Siigalee miti. Hadhugaa saniin hawaasa kanaaf dhaabbatu, hadhugaa saniin hawaasa kanarraa dhalate yoo jiraate. Maaliif ati guyyaa takkaa gabbayee rakkoo hawaasaa kana dubbatee hin beekne? Mootummaa keenya xuuxan jaanii yoo namni asirraa guyyaa tokko mootummaa kana homate obboleessoo dhiiga si cinceessanii bara sirraa. Xiqqaa guddaan kan mataan molaayee mataan isaa ispaaltii goommaan irra deemu fakkaatu xiqqaa guddaan isaanii gabbaanii sitti iyyanii jechuudha. Dhugaan jirus kana. Tokko lammaffarratti feemasiin dirree dhawaa keessa jiruu fi yuutubaroonni kun deemanii bakka mootummaan oolu daakuudhaa fi sigalee zeetii viidiyoo waraabanii kanaan xurxuru nurra jechuu malee kanaan nurra deemuu malee halkanii guyyaa takka hawaasa dirree dhawaa keessa jiru hawaasa Oromoo kan dirree dhawaa keessa miidhamaa cabaa jiruuf takkaa sagalee namni ta'e hin jiru jechuudha. Hundi isaanii ni kijibanii guutuun isaanii maa abbaan kiyyacha keessa feemasa ta'e hin jiraanne maa haati kiyyacha keessa hin jiraanne dhugaan jirus kana walitti himuun nurra jiraachuu qaba. Shaamarkee akka Somaalee ta'e arraami duruu himaa ture tokko. Lammaffaa ijoollee harka dha'ee asiin achi deemanii gaddeeman ka jettan kuni markee fi isaan garaagarummaa hin qaban jira keenya tokkuma jarri walumaan jiran waliin hojjechaa jiran waliin irra deemaa turan tokko. Lammaffaa dabbaal kana dura haasawaa turre gaafa dirree dhawaa gurgurame jaan waliin tahaneeti namni miidiyaa kanarraa iyyaa turre hundinuu. Sinigalee almost jela moo sadi duraan se'a gaafa sa shaamarkee irraa jaffeen namoota hedduu wal gaaniiti Kadir Jawaari wajjin wanti turan jechuudha jara keenya. Achi keessa turanii jechuudha keessa mareechaa turan. Warroonni gaafa san guutuun Kadir Jawaari waliin akkasi taa'aa turan feemasni kun guutuun wallahi warra hawaasa Harargee kan dirree dhawaa keessa jiru gurguraa jiru malee warra hawaasa kanaaf sagalee ta'us miti warra hawaasa kanaafis hojjechaa jiru miti jechuudha. Mee eenyutu qotoo ifiroo ni dubbataa fayyanya ni dubbataa obsa. Mee guyyaa takka firoon obboleessi keenyas nu bira jira rakkoo hawaasa keenya hawaasa dirree dhawaa san namni peejii xiqqoo takka barreessee kuusu godhe ni jira feemasoonni keenya. Oguta shabakaan keessa qabu jira. Ayah tu pada garan Norway. Ayah firo. Gufta ko frano. Maam me oguta. Dabal produk istaga. Maam me koy. Maam me ti de beta ko yero edu kabda firo amma kana go na ye. Firo no. Ayah. Yero ta ka firo ni no jindu bete irta torte irta de mu le de sar ko ngam. Garu wani gudan amma. Please yero ta ko samuti ko da. Firooti kanneetiin nin deema jee na hojii asirra ture barbaade adeemu nuti hanga sa'a torbat halkan Itoophiyaa itti mul'amadee rakkoon qabu. Firoo waa'ee shaarmarkee haasa jirruuf inni mootummaadhaan miti jettee dhugaadha. Dhiiga nasiyaa inni baasu jettee dhugaadha. Inni eegandaa nu ta'uu qabullee jette ansiin deeggara. Garummoo shaarmarkeen akka obboleessaatti akka hiriyaatti uffiftanii nyaachiftanii wajjin jiraachaa turtanii fi wajjin jiraachaa jirtaniif dhiiga nama keenya akka hin baaneef kasakaalaa jiru. Namoota nuti miidiyaa kanarraa qabnu sagalee nama keenyaa ta'ullee xiqqeessaa jiru isa asii booda amma ijoolleen dirree dhawaa warri shaarmarkee wajjin ruuzaa fi lukkuu fi foon waraabtanii shaarmarkee isa dhiiga nama keenyaa awwaalee fi shaarmarkee isaa maqaa nama keenyaa balleesse wajjin hariiroon obbolummaa fi saayibummaa itti fufamoo ni dhaabbataa isin eeyina tokko. Shaarmarkeen eegantaa nuun ta'u ammas shaarmarkee eegantaa gonee haasaan jiru nuti. Ammallee waa'ee dirree dhawaati waa'ee jawaarii waa'ee dhiiga nasiyaa teenyaati malee waa'ee shaarmarkeetii miti. Garuu isin warri shaarmarkee wajjin shururuu wal gootan sun nama diinummaa garaa qabu afaanii baafatee mul'ise hangaatu arrabsuun si arrabsuudha. Mucii yoo ta'an sa maqaa isin beeku dhiifame si arrabsuun si arrabsuudha garaagarummaa takka illee qabu. Sigalee nama tokko yoo gaarii ta'e waliin deemta nama immoo diina kee ta'ee si sakaaluu barbaadu si xiqqeessuu barbaadu wanni wajjin deemtaniif hin jirtu. Yoo asii booda hariiroon shaarmarkee wajjin akkuma duraanitti kadeemtan ta'e isiniif shaarmarkeen garaagarummaa hin qabdan. Because shaarmarkeen diina ammatti nama Oromoo nama guddaa nama jabaa aartii isaa wajjin jiruun Amara wajjin dalagdaa ati nafxanyaadha jeeni. Fiidiyoo keetiin qabaa daabboo keetiin gabbaasa jeeni intala lallaa yoo xiqqaate nama afaan Oromoo sirbee beeku. Paablikii miidiyaa gubbatti. Intala Oromoon guutuun lakkuun duute jettee aadaa fi abbaan boohan ragaa kan akka jiru diinni kana caalu jiraare. Eeyyuwa amma wanni guddaan barbaadummaa inni shaarmarkee diinummaa isaa barree jirra. Waliigalee waliin gal isin yoo barbaadan saayibummaa itti fufaa yoo itti fuftan isinis diina keenya walumaanu. Yookaan kan diina keenya irraa fagaadhaa hanga dandeenyatti sagalee nama keenyaa taha. Waa'ee shaarmarkee hanganumaa barbaachisaa si asuma dhumatara fakkaata. Difama dubbadhaan dura. Firoon akka deebi'ee jira hanga inni as deebi'u. Okee firoo dubbadhu. Yoo boo barbaade dubbattee baatara koo qabu.
Furannummoo isa hin. Oo dabbal dabbal waan itti dubbatte kana bar amma isaan magana dhaqanii aboo firoo akkana jaani kottu dhiifama gaafadhu jaanii isaan magana diina kana nutti as deebisaa bar diinuma dhiibatees keessaa bahe kana kottu akkana jee hawaasa kana dhiifama gaafadhu jaanii isaan magana as deebisaa bar mootummaan kun hawaasa ummata keenya cabsuudhaaf feemasii fi qabee yuutubara fi qabee isaan kanatti ajandaa kanneen isaan kun nugga diimbaan obboleessa rabbi siume sodaadhu rakkoo hawaasaa namni dubbatu tokko hin jiru biyya san keessatti dirree dhawaa keessa feemasii miliyoona takka oli jira. Hordoftoota qabu maaliif guyyaa takka gabbaanii dubbachuu dadhaban sigalee miti isaan kanaan nu cabsaa jiran feemasiin dirree dhawaa keessaa badu qabdi wallaahi hanga isaan kun badanitti duutii hawaasa keenyaan dhaabbattu naamanii dhugaan jirus kana dubbadha fisi. Okay, ani wani xiqqoo shaggaraa na gubee osoo hin dhaggeeffadhu laali tuffiidha. Okay, facaa fudhadhu maamee shabakaan qabu jechuu jira. Na dhageessani? Yaa wanni garaa na gubeani giseen gurbaa sana haasawaa isaa dhagee tuffii inni qabu baalagummaa sammuu dhabinsa. Ilma namaa beetee arrabaa fi afaan isaa irraa waa hunda bartee eenyummaa isaa beetee takka intala dhalaa takka akkasii arrabsuu isaa. Mucaan gurbaan aanaa baana mamaarree baanan saniis obboleettii isaa achirratti gisee arrabsu calcee mana qabatee taa'ee laaluun isaa. Beete hanga fetaata ni simpeli shabaka na kaba jira tata bille goda lekile goda wara sel gertan malla kasin gafuta hanga fete taatu dhiirtii dubartii arrabsitu dhiira gadaanaadha sammuun qabu shabaka kiyya mo kana digaru dinaol na dhageessan isin kee qofa dinaol anafsi mun la chagala dadan kiyya mo komatati kee jabal okay maal isin fakkaate haasawaa saara dadhabina isaa wanni itti beekan takka dhalaa arrabse lammee isaa deebi'eetini mangistii walii hidhuuf mangistiin deemiti biyya bulchii biyya guddisii jette malee sirraa'insa dabbal. Daadhaan kiyya? Daadhaa keetti. Okay, yana sirreessaa. Okay, maal si fakkaate mangistiin biyya bulchitu deemii baradhu biyya guddisii biyya bulchii nama kee barnoota barsiisii jette malee asirratti ol bahee nama arrabsi hin jenne takka. Sammuu dhabinsa isaa deebi'ee intala dhalaa takka